waliigaltee waraana addunyaa irratti mirgi waraana booji'amee qabiinsii fi turtii yeroo murtaa'aa harka qaama qabamanii harka jiraniirraa gara geggeeffamuu qabaniitti nagaan akka deeman ajaju seeraan lafa kaa'amee jira. ABO'boonis dhaaba bilisummaa saba isaaf qabsaa'u ta'uu isaatiin loltoota murna bilxiginnaa lola keessatti booji'aman akkaataa seera idila addunyaatti gara qaama barbaachisuutti geggeessuu itti fufeera. Dheengadda muddee 2022 loltoota waraana murna bilxiginnaa sadarkaa miseensummaarraa kaasee hanga hooggansaatti jiran kanneen umuriin loltummaaf hin geenye waggaa 18 gadi hanga shamarraniitti gooticha waraana bilisummaa Oromoon lola keessatti booji'aman 750 barnootni waa'ee impaayera Itoophiyaa biyya Oromiyaa cabiinsa Oromoo waan Oromoon barbaadu bilisummaa gabrummaa akeeka bilxiginnaa goyyomsaa maqaa mootummaa Oromoo fi shira waamicha maqaa abbootii gadaa jedhu ilaalchisuun akkasumas tirga yookaan tapha siyaasaa koloneel Abiy Ahmed barcuma siyaasa isaa tikfachuuf lubbuu ilmaan Oromoo hedduu waan isaaniin ilaallanne irratti dhabamsiisaa jiru irratti laatamuufiin nagaan gara maatii isaaniitti akka galan ABO'n taasiseera. Booji'amtoonni kunis miidhaa wallaalummaa fi goyyomsaan isaanirra ga'eef gaabbuu himanii murna bilxiginnaa kaayyoo eebbifamaa ABO kana dura dhaabbachuun gabrummaa Habashootaa jala uummata Oromoo bubbulchuuf hojjechaa jiru balaaleffataniiru. ABO'n bara 2022 kana keessa booji'amtoota waraana murna bilxiginnaa 5478 gara maatii isaaniitti galchee jira. Marsaa duraan baatii amajjii bara 2022 keessa 980 gurraandhala 1200 eebala 850 fulbaana 789 sadaasa keessa 909 ta'uun barameera. Kanneen amma barnootni waliigalaa kennamuufiin gadhiifaman 750 malee kanneen biroonis jiru. Uummatni Oromoo goleelee Oromiyaa mara keessa jirtan kanneen waraana murna bilxiginnaa kanaaf abbaa, haadha, obboleessa, obboleettii, fira, hiriyyaa fi ollaa taatan guyyaa ABO'n jarreen kaleessa dhaabichaaf dhukaasaa turaniif dhiifama godhee gadhiise kana kaatanii quunnamtii waliin gochuun akka fudhattan dhaabichi isin beeksisa. Uummatni Oromoos gocha abaaramaa murna bilxiginnaan Oromoo dura dhaabuun turree bilisummaa dhiphisaa gadaa aangoo isaa dheereffachuuf hojjechaa jiru irratti dammaquun booji'amtoota dhiifamaan gadhiifaman kanas simatee hawaasatti deebisuun gocha akkasiitti akka hin deebine gorsaa fi ilmaan isaaniillee akka cidha gufuu bilisummaa bilxiginnaan hojjetamaa jiru kanarraa akka qooda hin fudhannee barsiisuu akka qaban dhaamsa dabarseera. Adeemsa gadhiifamuu booji'amtoota waraana bilxiginnaa fi miira isaaniitti dhaga'ame ilaalchisuun qophii addaa qopheeffannee sagantaa biroon isiniif dhiyeessina.